Nagaaf araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo ijoollee Waaqayyoo, kun YouTube chaanaalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Baga nagaan dhuftan jechaa tarii haaraa yoo taatan subscribe gochuun mallattoo beelii banaa yoo gootan maatii waliif taanaa jechuudha. Viidiyoo kana yeroo eegaltan like gochuudhaan eegala. Har'a waan addaa tokkoon dhufneerraa, innis dhiyeenya kanaa lubni bal'inaa sarkaan barruu soora jedhamu waliin gaaffiif deebii godhanii turan. Lubni bal'inaa sarkaan intarviiyuu isaanii kana keessatti ji'a muddee 2014 kaasee biyya keenyaaf waan gaariitu ta'a jedhaniiru. Mee gara haasaa isaanii guututti haaseennu. Hubachiisa hordoftoota koo gaaffii luba bal'inaa sarkaa kana irratti waan baay'ee baranna jedhee yaadaa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Tajaajila koo haara gaariin utoon itti jiruun bara 1977 carraa Ameerikaa deemuu argadhe. Minneapolis deemnaan achi immoo Hawaayitti na ergan. Achittis bal'inaan hojii wangeelaa tamsaasuun hojjedhe. Namoota 23 leenjiseen karaatti baanee waliin dhugaa ba'uu jalqabne. Ji'a 3 keessatti namoota haaraa 50tu amane. Ji'a 6 booda yeroon biyyatti deebi'uuf ka'u maal siif godhuu jedhanii na gaafatan. Ijoollee koo carraa barnootaa kennaa as naaf fidaa jedheen gaafadhe. Tole jedhanii mucaa koo tokkoof carraa kennanii baasan. Biyyatti deebitanii tajaajila fayyisuu itti fuftanii. Tajaajiluu moo dhiisuu jedheen otoon shakkuun gaaf tokko mul'ata arge. Gooftaan uffata adii uffatee na dura dhaabbatee dhukkubsattootaaf kadhataa ture. Isaan keessaa dhukkubsattoota argeen anis dhukkubsattootaaf kadhadhe. Gaafa sana namoota 130tu fayye. Haala kanaan itti fufe. Mee gara kitaaba keessan kan bara ol kaafamuu biyya Itoophiyaa jedhutti haa dhufnu. Raajiiwwan kitaabicha keessatti barreeffaman hammam raawwatamaa jiru? Eeyyeen kitaabichi bara ol kaafamuu biyya keenyaa jedha. Mul'ata sanaa kan guutuu Itoophiyaaf naaf kenne Waaqayyo. Ani yeroo sana Jarmanii deemeen jiran ture. Guyyaa 20 barsiisaa kenneen guyyaa 3 immoo soomaaf sagadan qaba waan ta'eef yeroo naaf kennan ulaas ana irraa hin baninaa jedhee itti himeen kadhannaa soomaaf sagadaan qabadhe. Waggaa 19 har'aa jechuun bara 1994 ture. Hermaansberg lafa miishinii itti jalqabedha. Bakki ani yommuu sana itti kadhachaa ture. Yommuu sana biyya kana jibbeera, tasuma Itoophiyaa jiraachuu nan barbaachisu, anis rakkadhee sabni rakkachuu isaa taa'ee ilaaluu irraa biyya kana gadhiisee Ameerikaatti bada jedheen of qopheesse. Ameerikaatti baduuf qophaa'ee osoo hin jiruun biyyattiif immoo kadhachaa ture. Kana gidduutti kan mul'atichi gara koo dhufe. Mul'atichi guutummaatti waan Itoophiyaa keessa jiru jala sararee lafa naaf kaa'e. Albuuda gati jabeessaa fi boba'aa jiru natti agarsiise. Bosona dhaabduu karaan keessan karaa Afrikaa ta'a, baaburri keessan kan Afrikaa ta'a. Isa amma Itoophiyaa fi Jibuutii qofaa irraan jiru markabni keessan karaa baay'ee deemee deebi'ee dhufaa jedhee natti argisiise. Mul'ata sana hundumaa ergan arge kaayeen fuula kitaabichaa keessaa 32 barreessee gara Itoophiyaatti ergan galee booda Yuunivarsiitii Kiiloo 6 tajaajila na waaman. Yuunivarsiitii Kiiloo 6 tajaajila na waamnaan tajaajiluuf deeme. Galma guddaa kan warra seeraa keessatti ture tajaajilaa kanan ture. Gara dhumaattis isaan keessaa tokko ka'ee maal barsiisni kunoo kitaaba ta'aa, maaliif kitaaba nuuf hin gooturee naan jedhe. Anis ani kana kitaaba gochuuf qarshii hin qabu jedheen deebiseef. Namichis Abtaamuu jedhama, maaliif gara kitaabaatti siif hin jijjiiru ree jedheetu. Kanaaf kitaaba bara ol kaafamuu biyya keenyaa jedhu sanaa isa jalqabaa isatu mul'ataan arge gara kitaabaatti naaf jijjiire. Mul'ata aan arge sana keessa waan baay'eetu raawwate. Amma immoo haalli jiruu ulfaataadha. Anaaf yeroon kun yeroo rakkinaa fi ciniinsuuti. Akkasuma immoo yeroo ce'umsaatis yookaan immoo yeroo raafama isaa hamaa fi yeroo jijjiiramaati. Amma raafama guddaatu jira. Jijjiiramni immoo dhufaa jira. Ciniinsuunis jirti. Ciniinsuu wajjin immoo ce'umsatu jira. Isaan kan addaan ba'uu hin dandeenyedha. Yeroon raafamaa fi ciniinsuu darbuuf dhiyaateera. Ji'a 6 booda yeroon jiru yeroo ol kaafamuu biyya keenyaati. Gooftaan jalqabatti mul'ataan waggaa 30 naaf kenne. Waggoonni kanneen keessaa 10 inni duraa waggoota miidhuu fi waggoota rakkinaa ulfaatoo qofa ture. Waggoonni 10 inni itti aanu yeroo ciniinsuu, yeroo rakkinaa fi yeroo ce'umsaa ture. Inni sadaffaan immoo isa dhufaa jiru kanadha. Inni yeroo ol kaafamuu biyya keenyaa isa guddaadha.
Kanaaf yeroon ol kaafamuu biyya keenyaa fi waggoonni 10 inni sadaffaan ji'a ja'a isin jettan sanaan booda jalqaba jechuudha ree. Eeyyeen ji'a ja'a booda isatu eegala. Wanti nu sodaachisaa ture danuudha. Waa'een Abbayyaa biyya keenyaaf sodaa ture. Waa'een hawwaannisaas sodaa guddaa ture. Sodaa guddaa ture jira garuu darbamaniiru. Waa'ee siyaasaa kufaatii dinagdee fi koronaa immoo amma iyyuu sodaachaan jira. Garuu isaanis ni darbu. Kan hundumaa inuma ceena. Waaqayyo mul'ata naaf kenne sana keessatti wantoota 5tu Itoophiyaa rakkisanaan jedhe. Erga akkas naan jedheen booda dubbii macaafa qulqulluu keessaa Isaayyaas boqonnaa 61 irra isa jiru akkan sabatti lallabuu fi himuu qabu natti hime. Ifni kee dhufeera, ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera, kanaafis ka'ii ibsii jedha. Wantoota 5 Waaqayyoo biyya Itoophiyaa rakkisu jedhee isinitti hime sun maal fa'i? Wantoonni 5 suni tokko hidha laga Abbayyaa irratti falmii ka'uu, 2 dhibee koronaa, 3 hawwaannisa, 4 raafama siyaasaa fi inni 5ffaan kufaatii dinagdeeti. Waaqayyoo kan biyya kana rakkisu isaan kana 5 jedhee erga natti himeen booda hundumaa isaanii jigsii irra dhaabadhu naan jedhe. Irra jigsitee irra dhaabbattee booda immoo erga jigsitee irra dhaabbatteen booda immoo sabichatti misiraachoo dubbadhu naan jedhee qajeelfama naaf kenne. Gara qabxii darbeettan isin deebisaa. Har'a irraa kaasee ji'a ja'aan booda jechuun muddee 2014 kanaaf isaa kaasee biyya keenyaaf waan gaariitu ta'a jechuudha. Kun immoo saba keenyaaf oduu gaariidha. Kana irratti saba keenyaan maal jettu? Eeyyee dhugumaan waan gaariitu ta'a. Yeroon kanaan booda jiru guutumaan guututti yeroo ce'umsaati. Siyaasni keenya ni sirrataa, raafamni keenya ni dhaabbata. Namni hundumtu immoo hojiitti gala. Yeroon kanaan booda yeroo boqonnaati. Gaaffii guddaan akka nuti isin gaafannu namoonni hundumtuu barbaadan tokko ni jira. Innis isin raajota baay'ee dibuudhaan raajummaatti muuddanii jirtu. Yeroo isin muudama sana isaaniif kennitan hedduun isaanii miidiyaa mataa isaaniitiin dabarsaa turan waan ta'eef achi irratti mul'achaa turtan. Garuu waldaa kiristaanaas haa ta'u namoonni dhuunfaa sana irratti komee tokko qabu. Innis raajonni isaan muudan kun dhugaa wangeela lallabuu caalaa daldalatti waan xiyyeeffatan fakkaatu. Sabni karaa baay'ee harka isaanii keessatti miidhameera. Wallaalchifamaniirus jedhanii kan komatan namoota laayyoo miti. Nuti warri barreessinuu kun immoo dhugaa fi quuqama hawaasaa irratti xiyyeeffachuun dirqama keenya waan ta'eef kana isin gaafachuun dirqamna. Isin mee maal jettu? Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.